BBC تقرنيا دحر إسراد آي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Ashama kam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya kibxataa eegaleera. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa gosti koronaa haaraan deeltaa jedhamu biyya galuu mirkaneeffachuu ibse. Wallagga lixaa mana Sibuutti bakakkaan ola deemoo qe'ee tokko ja'a galaafachuu. Kun ijoollee namni shan ijoollee durbaa shamarraniidha namni tokko dhiira. Umuriin isaanii wal fakkaataadhuma waggaa 12 fi 14 gidduu jiru. Feestivaalli aadaa Goobee fi Shinooyyee Finfinneetti eegalamu akkasumas naannoo ji'ootaaf waraanitti gaggeeffamaa ture Tigraay keessatti sababa beelaan namni du'aa jiraachuu. Wanti baay'ee nu naasise da'oo buqqaatotaa Shiree keessaa 3 jiraattota keessaa ammoo namoonni 6 du'uu isaaniiti. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Itoophiyaatti weerarri kooronaavaayirasii gosti deeltaa jedhamu mudachuun akka mirkanaa'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa kibxata kennaniin qorannoo taasifameen saffisa ittiin tamsa'uu fi humna du'aaf saaxiluuf qabuun jabaadha jedhame gosti deeltaa Itoophiyaa galuun mirkanaa'eera jedhan. እየታየ ያለውን እጅግ ፈጣን የበሽታው ስርጭትና የጽኑ ህሙማን ቁጥር ባጭር ጊዜ ማሻቀብን ተግምት በማስገባት እንደበሉ ፊ ለኮብስ ነሞተ ዱኩበ ጭማ ከሰ ጅራን አካን ደበሉ ኢላልቸ ከሰ ገልቹን ጎስቲ ኮሮና ዴልታ ጀደሙ በየከኛ ገሉ አከይኖሌ ትልማምኒ ሳይንሳውን ከነማ ቱሬር ከኑማ ኢላልቸ ከሰ ገልቹን ሐዋስኒ ፊ ቃሞሌን ዲም ኢላለቱን ኦፊገኑ በርባቺሶ ከጎደን አማቱሬ ደኛ ቆረኖ ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያት ጎደሜን ጎስቲ ዴልታ ኩን በየከሰ ገሉ ምርከናይር ጎስቲ ኩን ጎስ አምድረ ቱሬ alfa jedhamurra dachaala maansafisa guddaan tamsa'uu kan danda'u namootas yeroo gabaabaa keessatti dhukkuba cimaaf kan saaxilu keessumaa namoota hin talaalamne saffisaan dhukkuba cimaarra buusaa akka jiru sadarkaa addunyaatti ilaalamaa jira. Dandeettii ajjeesuu isaatiinis kanneen amma dura turan irra cimaadha. በገዳይነትም አቅሙ ከዚህ በፊት ከነበሩት ዝርያዎች የሚበልጥ ነው. Hanga ammaatti weerara koronaan Itoophiyaa keessatti namootni 4,700 ol du'uu fi kan torbee darbe keessa qofa lubbuun isaanii darbee 118 ta'uu Dr. Liyaan hubachiisaniiru. Weerarri kun akkaan hammaachaa jiras jechuun dubbatan. ወረርሽኙ ከጀመረ ጀምሮ ከ313,000 ሰዎች በላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው ወረርሪ ኩን ኤርገ ኤገሌ ጀልቀቤ ነሞተ 1,300 ፊ 1,300 ኦል ረት ቫይረስ ቸርገሜር ቶርበን ደርቤ ቆፋ ነሞተ 1,800 ኦል ረት ቫይረስ ቸርገሜር ከነጀቹን ግዱገሌሳን ነሞትኒ 1,100 ታን ቫይረስ ቸንቀባማ ከጅረ ነገርሲሳ ጀቹድ ኩን ኤርገ ወርቺ ኤገሌ ግዱገላን ነመ ጉያት ቀባሙ ሰጉዳድ ነሞተ ሳሙደ ከነን ኬሳ ግዱገላን ነሞተ ቫይረስ ቸረት ያርገሜኒስ ሰጉዳድ ጀቶ ኮድራ ግዱገላን Ibbenta tokko kan ture amma ibbenta 20 geera. Lakkoobsi namoota dhibeen kun itti cimee sakkaan dabalaa jira. Ji'a adoolessaa keessa kan 110 gadi ture torbee darbe 732 geera. Sireen kutaa wal'aansaa cimaa dhumaa jira. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti du'aan wal qabatees namoota qabamuun isaanii mirkanaa'ee dhaabbilee wal'aansaa keessatti wal'aanamaa otoo jiranii kan du'an hanga ammaa 4,700 ol geera. Torban darbe qofa namoonni 118 giddugala wal'aansaa COVID keessatti osoo wal'aanamaa jiranii lubbuu isaanii dhabaniiru. Kana jechuun giddugaleessaan guyyaatti namootni 16 du'aa turan. ተዋል ይሄ እንግዲህ በቀን አማካይ ወደ 16 አካባቢ ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው. akka Dr. Liyaan jedhanitti hanga ammaatti naannolee hunda keessatti namootni miiliyoona 2.5 ta'an talaalli koronaa argachuu danda'aniiru. Dargaggootni weerara haaraa deeltaa miidhamaa akka jiran ilaalcha keessa galchuun qajeelfama kenna talaalli irratti fooyya'insi godhamaa akka jiru hubachiisaniiru. amma eegalee dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an hunduu talaalli kana naannolee hunda keessatti akka fudhatan qajeelfamni haaromfamus Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Naannoo Tigraay baatilee 9 oliif waraanaan goolamaa turte keessatti namoonni fi beeladoonni beelaa fi yaala fayyaa dhabuun du'aa akka jiran biiroon qonnaa naannichaa beeksise. Gandootaa fi magaalota keessa hanqina nyaataa fi qorichaa hamaatu jira. Rakkoon jiru kan beeknu caala hammaataa ta'uu danda'a jechuun TPLF jalatti hoogganaa biiroo qonnaa Tigraay ta'uu ka dubbatan Dr. Attinkut Mazgaboo BBC'tti himaniiru. ከዝብለና ጸብጻብ
ኣብዚ ከዚ ከባቢ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ይፋይፈሎ ዝብ ኣብ መዓል ragaa amma qabnuuni ummanni walakkaa miiliyoonaa ol ta'u rakkoo hamaa keessa jira. Kana jechuunis sadarkaa IPC 5 jedhamee kan waamamurra jira jechuudha. Rakkoon kominikeeshinii waan jiruu fi guyyaa guyyaan hordofuun nu rakkisus wanti baay'ee nu naasise da'oo buqqaatotaa Shiree keessaa 3 jiraattota keessaa immoo namoonni 6 du'uu isaaniiti. Haaluma wal fakkaatuun godina giddugaleessaa iddoo baadiyyaa Yaaqar jedhamutti namoonni 5 ta'an lubbuu dhabaniiru. Kuni lakkoofsa salphaa miti. Duraan namni waan qabu walii qoodee wal jiraachisaa ture. Amma garuu waan nyaatamu homaa hin qabani. Harka qalleeyyii qofa osoo hin ta'in namni maallaqa qabus rakkoo keessa jira. Dhiyeessiin boba'aa jiraachuu dhabuunsaa akkasumas tajaajilli baankii fi ibsaa adda cituun isaa rakkinicha ittoo hammeesseera. Hanqina nyaataa kanaan irra hedduu warri miidhaman daa'immanii fi haadholii ta'uu isaanii kan himan itti gaafatamaan kun kanaaf ammoo sababni dhiyeessiin nyaataa jiraachuu dhabuutii jedhu. ሰሜን ምዕራብ ወይ ደግሞ ሽረ አካባቢ የለው አይዲፒ ምግብ የለ buqqaatonni Shiree jiranii nyaata akka hin qabne ifa ta'utu irra jiraata. Irra deddeebiin himameera. Nyaanni hin jiru. Buqqaatota 600 oltu jira. Dhiyeessiin nama kana hundaaf gahu hin jiru. Qarqaarsa dhiyaatuufiin dabalataan hawaasni biddeena walitti buusaa dhiyeessaafii ture. Sababiin isaa ifaadha. Nyaanni dhiyaachuu waan hin dandeenyeef. TPLF ejensii ittisa balaa naannichaa waabeeffachuun ibsa baaseen ji'a hagayyaa keessa namoonni 150 rakkoo beelaan du'aan galaafatamuu hima. Dooktar Attinkut rakkoon hanqina nyaataa kun sababa maaliin uumame ka jedhuuf deebii kana kennaniiru. እዚ ለአክል ህዝቢ ዘይምግብ የድልካ ትስራሕ ተሎ ብሓደ ሓሪና Uummanni miiliyoona 6.3 ta'u qarqaarsa namoomaa akka barbaachisuun himameera. Namni lakkoofsa haganaa dhiyeessiin hagam ga'u ni barbaachisa yoo jedhame guyyaa guyyaan konkolaattonni dhiyeessii nyaataa fi nyaata hin taane fe'an 100 ta'an gara naannichaa galuutu isaanirra jiraata. Jaarmiyaaleen kana dhiyeessuu danda'anis jiru. Ta'us mankuusaan isaanii Tigraay keessa jiru duwwaadha. Ji'a dabre keessa konkolaattonni qarqaarsa fe'an galuu eegaluun isaanii abdii guddaa nutti horee ture. Gidduun garuu adda cite. Irra deebiin amma immoo eegaleera. Ta'us garuu magaalaa Samaraa gaddabree buufanni sakatta'insaa meeshaa waraanaa akka hin galle jedhamee hundaa'ee jira. Maashiniin seensaraa asitti argamu guyyaatti sakatta'ee kan dabarsuu danda'u konkolaattota 20 hanga 30ti. Kunis lakkoofsa uummataa deeggarsi barbaachisu wal bira qabamee yoo ilaalamu waliin gitu. Kan dhufan jiru garuu ga'aa miti. ምሰበለ ምንቃቅ ኣሎ ምንቃቁ ጽቡቅ እዩ ግን መጠኑ ደግሞ እኩል አይሆንም Tigraayitti namoonni beelaan du'an ka jedhame irratti koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaa Itoophiyaatti bilbiluun odeeffannoo argachuuf yaallus ammatti milkaa'uu hin dandeenye. Deebii isaanii wayita argannu ka dhiyeessinu ta'a. Dhaggeeffattoota odeessaalee gaggabaaboo muraasa gidduutti gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa gulaallii waancaa addunyaa bara 2022f taasisaa jiruun guyyaa irraa magaalaa Baahir Daaritti Zimbaabuwee morkatee 1-0 injifate. Galchiin takkitti daqiiqaa 94ffaa irratti Aschaaloo Taammanaa galcheen galmoofte. Injifannoon kun moo'icha jalqabaa gareen Itoophiyaa ramaddii gaa keessatti argatee fi qabxii 3 argateedha. Lammiileen Afgaanistaan hedduun hiriira bahuun mirgii dubartoota akka kabajamu akkasumas dhaadannoo Taalibaanii fi Paakistaan abaaru wayita dhageessisan hokkorri hamaan magaalaa Kaabul keessatti uumame. Warri Taalibaan lammiilee hiriira bahan irratti dhukaasuun bittimsaniiru odeessaaleen hanganu. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti bakka bu'een ola deemoon ganna 12 fi 14 gidduu jiran 6 lubbuun isaanii darbuu maatii fi jiraattotni naannoo BBC'tti himan. Jiraataa naannichaa akka ta'an obbo Oljirraa Dibaab waa'ee balaa mudatee kanaa akkasiin nutti himan. Kaleessa wanti ta'e aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaalee jedhamu keessatti fi waaqayyoo balaqqeedhaan ijoollee tokko ijoollee nama 6 rukutee du'ani. Isinitti dhiyoo turtanii? Yeetti ergasumaan itti dhufe. Eessa turan ijoolleen? Ijoolleen baargamoo wayii dhaabuu hojii dhaqanii baargamoo dhaabuutii bobba'aa jiru. Ituma karaarra deemaniiti moo mana wayii jala jiru moo muka? Koo isaanii lafa baargamoo
Dhaaban ga'uu bokkaan itti roobe. Gaafa bokkaan itti roobu muka baala damee qabu jala bitaan baqatanii. Muka jalatti isaan rukutee? Achitti rukute. Ijoolleen umriin isaanii akkam akkamii? Ijoolleen kun ijoollee namni 5 ijoollee durbaa shamarraniidha, namni tokko dhiira. Umriin isaanii wal fakkaataadhuma waggaa 12 fi 14 gidduu jiru. Naannoo keessanitti waan akkanaa baratameera? Dur tureera darbee hin bu'a yoo bu'eesi nama tokko yookaan horii kan miidhamanii jimlaatti lubbuu hamma kanaa iddoo tokkotti rukutee takkuma dhageenya akkaanaattu keessaa tulle. Bakakkaan yeroo bu'ee namni miidhamu maal jedhama isin biratti? Biratti wanti jedhamu namni bakakkaan hojii harka waaqayyooteedha. Namni yoo maatiin du'eessi maal du'eessi baga jedha afaaniifi naannoo keenyatti yeroo waan akkasii ta'u waaqayyotu itti beekee jedhe. Waaqayyotu itti beekee waaqayyotu itti gammade jedhu kanaafi. Amma ijoolleen miseensuma maatii tokkooti? Ijoolleen maddi isaanii akaakiliin isaanii tokkuma. Amma mana ijaarratanii garagara wantoota ammalee tokkuma isaan. Awwaalamaniiru amma? Awwaalamaniiru warra awwaalaman. Biyya namni biyyi baay'ee waan dinqite takkuma biyya akkasiitti nama akkasitti hirmaate nama rifaasise waan taate. Bokkaa cimaatu roobaa jira tibba kana gara keessan? Bokkaa baay'ee cimaas miti bokkaa giddu galeessaa roobaa jira. Guyyaa kaleessaa kana immoo qaqawweessaa ture. Obbo Qananii obboleettii isaanii quxisuu balaa kanaan dhabuu BBC'tti himaniiru. Quxisuu koo mucaa isheedhuma. Mee mucaa akkamii turte nuu himime? Umuriin ishee hagamii? Mucaa baay'ee bakka maatiin ijoolleen biraa baratanii iddoo adda addaa deemaniiru. Jaartii bira kan jiru ishee qofaadha. Waggaa 14 kutaa 7ffaa barti. Biqiltuu dhaabuu dhaqaniitu wanti kun kan mudate? Biqiltuu baargamoo dhaabuuf deeman. Maatiin gaddarra jirtu kaa? Rabbi sinaa jabeessu. Haa ta'u isinis kan isin jajjabeessu argadhaa. Odeessa keenya ka xumuraanii feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyee yeroo sadaffaaf har'a magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eegalamee jira. Dargaggootni Goobeef Shinooyyee guyyoota itti aananitti magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti deemuun taphatan aadaa Goobeef Shinooyyee agarsiisuuf qophaa'an eebba maanguddoo fudhataniiru. Feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyee qindoomina dhaabbata piroomooshinii boraatii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin qophaa'e. Hojii gaggeessaan dhaabbata piroomooshinii boraatii aart dargaggoo Biruuk Girmaa barbaachisummaa feestivaala kanaa waa'ee lakoo Habtaamuu Xibabuutti himeera. Feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyee kun sababni itti barbaachisee fi akkaataan bara haaraa sadarkaa biyyaatti itti simannu kun bifa aadaa fi eenyummaa keenyarraa maddeen osoo hin taane dhibbaawwan alaa dhufanii fi hamma ta'e immoo waan eenyummaa keessaa ibsuu danda'uun kan bara haaraa simachaa jirru jechuudha. Kun immoo sadarkuma biyyaattuu barri haaraan hiikaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif qabu waan guddaadha. Bara ce'umsaa waan ta'eef jechuudha. Bara uumamni mataansaa itti jijjiiramudha. Yeroo jijjiiramaa jechuudha. Yeroo uumamni ofitti of jijjiiru boruu gannaa keessaa gara birraatti yeroo tulluqnu jechuudha. Kana immoo eenyummaa fi aadaa keenyarraa maddeen akkaataan taateen kun itti jijjiiramu adeemsa mataasaa qaba jechuudha. Taateewwan aadaa mataasaa qaba jechuudha. San keessaa Goobeef Shinooyyeen isa tokko. Inni kan biraa immoo hulluqqoo fi sirna mijirii ibsuudha jechuudha. Elementiiwwan kun dhugumatti bara haaraa jijjiiruuf hiikaa guddaa qabu jechuudha. Kanaaf wanta kana iddoo isaatti deebisuu fi sadarkaa biyyaatti aadaa kana iddootti deebisnee akkaataa saniin wanta Itoophiyaan bara haaraa akkaataa kanaan jijjiirratti jedhu sana falaasamuu ganamaa sirna gadaa keessaa ba'e sanaan akka itti fayyadamnuuf jechuudha. Kaayyoon feestivaala kanaa inni biraa irreechi naa kabajamu bu'uura kan ta'uuf taatee kana jechuudha. Irreechaan duratti taatee jiru kana sirna mijirii qibuu tapha aadaa Goobeef Shinooyyee kanatu gara irreechaa sanitti nu ceesise jechuudha. Kanaafuu irreechaaf galtee guddaa ta'uu danda'a, wal harkaa fuudhuu danda'u jechuudha taateen kunis. Aadaa Goobeef Shinooyyee kana agarsiisuuf dargaggootaaf shamarran qophaa'anii fi waa'ee aadaa kanaa sagantaa keenya guyyaa biroo keessatti dhiyeessina. Qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumurama. Qophii kana kan isinii qopheesse Eliyaas Mulugeetaati. Tooraan immoo kan isin biraan gahaa ture Angalaanaa Balaay. Waan nu hordoftaniif hedduun isin galateeffadha. Boruu qophii biraan walitti deebina. Horaa bulaa deebina.